Jirtuu nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota TV qopsaalee viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Turtii keessan bakka tokko illee osoo hin deemin akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa isiniin jecha warri chaanalee kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun miseensa chaanalee kanaatti dabalama. Viidiyoo jaallattan firaa firiyyaa maatii waatiif sheer gochuun yaada keessan gaaffii qabdan koomentii irratti na barreessa. Warri seentaniitu sabiskiraayibiin godhiin baatan please subscribe godha channel kana jajjabeessaa jecha akkasumas gubbaarratti argitanii viidiyoo nanarra qabadhee dhufe heer maaskii yookaan maaskii rifeensa keenyaaf ta'udha. Anarra waa sadii walitti dabalee itti fayyadamee jechuudha. Akkasitti yeroo ilaalan waan salphaa fakkaata garuu isa beeku isa obsa qabu faayidaa guddaa qaba. Isuma dhugaa itti waan fayyadamaa jiru dhibbaaf dhibbatti waan itti amanuuf jechuudha. Malee dirqama itti fayyadamaa isiniin jechaan jiru. Warri isinitti tole itti fayyadamaa warri isinitti hin tolle immoo dhiisuu dandeessu. Akkuma yaada koomentii garaagaraa qabdanii jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyyaarra waan inni fayyadame keessaa muuzii fi weeraa zayitii hanqaaquu jechuudha. Muuzii gaafa rifeensaaf fayyadamtanii muuzii dheedhii yookaan muuzii adii ta'uu hin qabu. Dirqama muuzii cooligaa yookaan gurraacha ta'e yoo tabalaasheelee rakkoo hin qabu muuziin rakkoo uumuu hin qabu. Foolii hin qabaatiin malee jechuudha. Jarjartanii daftanii itti fayyadamuu barbaaddu garuu muuziin isinii gurraacha yoo dide immoo aluuminiyeemii yookaan immoo feestaaliitti martanii firiijii keessatti firiijii aaraas yoo walitti ukkaamsitanii keessan guyyaa lama yookaan sadii keessatti muuziin isinii cooliguu yookiin isinii gurraacha'uu danda'a akkasitti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biraan kan inni itti fayyadame kun akkuma asirra argaa jirtanii weeraa zayitiidha. Ani weeraa zayitii baay'inaan hin fayyadamu. Maankaa lama hin dabarsu gaafan itti fayyadamu maaliif rifeensa kootu hin jaallatu yookiin hin ta'u hin bubuqqisaa jechuudha. Isinillee wanta rifeensa keessaniif ta'u dibata rifeensa keessaniif ta'u adda baastanii beekuun dirqama keessanii kanan isiniin jedhu akkuma kiyyaa kana weeraa zayitii yookaan oliif ooyiliin kun kan isiniif hin taane jiraachuu danda'a waan ta'eef itti fayyadama garuu hagasaa xiqqeessuun barbaachisaadha akka itti baay'atee rifeensa hin miineefi jechuudha. Akkasuma hanqaaquu ani fooliin sanatti hin tolu hin jaalladhu. Haa ta'u garuu daqiiqaa 30 haga daqiiqaa 40 wanta ofirra tursuuf jecha faayidaa guddaa kana dhabaa kan jedhuuni obsee akkuma ta'u ta'e tigistiidhaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Isin warri hin jaallanne illee qassettanii obsaan itti fayyadamuu dandeessu daqiiqaa muraasa waan ta'eef kan isin itti fayyadamtanii wanta sadan kan erga walitti dabalee booda walitti miiksii yookaan walitti daakee jechuudha maashiniitiin. Erga daakee booddee akkuma as gubbaarratti argaa jirtanii rifeensa kootti nan dibee jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyyaa akkuma inni hojjetee itti fayyadame kana isinillee haaluma kanaan qopheessitanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Maaskii rifeensaa tokko gaafa fayyadamnu akkaataan dibannaa yookaan itti fayyadama keenyaallee murteessaadha. Ijoollee tokko tokko miidiyaa kanarratti gaafa argu shamarran keenya dibata tokko yookaan waanuma rifeensaaf ta'a jedhamee gaafa itti fayyadamtanii akkaataan dibannaa keessanii baay'ee tokko nama sodaachisaa jechuudha. Kan duubaaf kan fuuldura rifeensa keessa walitti honkoroo wal keessa balleessuudhaan itti dibdan inni kun mataansaa rifeensa keenya akka miidhamu taasisaa jechuudha. Rifeensa baay'ees qabaadhaa, rifeensa xiqqaa, rifeensa dheeraas qabaadhaa, rifeensa gabaabaa akkaataan itti fayyadama dibannaa keessanii murteessaa ta'uu qaba. Suuta jettanii addaan qoqqooddanii booddee erga itti dibdanii sirriitti massaajii gochuu qabdu jechuudha. Yoo akkasii yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama yookaan faayidaa isaa argachuu dandeessu. Garuu bakka tokkotti dibaa bakka tokkotti hin dibin walitti sukkumaa walitti soofuu rifeensi keessanii numaayyuu akka isinirraa ciccitee baduu isinirraa dhumu isinirraa fixa malee isiniif faayidaa hin qabu jechuudha. Yeroo kana gara abdii kutannaatti deemtu qibaatii bituun keessan namni maaskii hojjechuun keessan namni dhama'uun laffa'uun keessan namni erga kana gootan ta'e yeroo itti kennitanii qas jettanii tasgabbooftanii qalbiidhaan yeroo namni isinitti hin dawwaliin yeroo ijoollee warri mana madaamii keessa jirtan yeroo madaamiin isin waamiin jechuudha kan isin itti fayyadamuutii qabdan. Anillee manuma madaamii keessa jira. Ijoolleen tokko tokko mana madaamii keessa teessee akkamittiin kana hojjeta yoom kana guutaa warra jedhan jiru warri qaamaan nabii kanillee jechuudha. Ani kunuunsa rifeensa argan jalqabee waggaa 2 guutee jira. Waggaa 2 keessatti dhugaa dubbachuuf jijjiirama guddaa ta'een arge. Ani rifeensa kiyya yerootti illee irraan kukkutaa jechuudha. Rifeensa irraa kukkutuun illee asumarraan wanti isinitti mee darbuu barbaadu faayidaa guddaa ta'e qaba. Inni rifeensa dheeraa qabus inni rifeensa gabaabaa qabus bakkuma jirutti yoo irraa kukkutan inchii 1-2 kan hin caalle baay'ee tokko guddinni isaa akka saffisu kan taasisu rifeensa irraa kukkutuun illee baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Akkamittiin irraa kukkunna akkam goonee yoo jettan ta'e yaada keessan koomentii irratti yoo na barreessitan akkamittiin akka irraa kukkutan illee
isinitti immoo yookaan viidiyoo isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Manuma madaamii kana keessa taa'ee yoo haalli naami jechuu didee keessumattuu haalli inni keessa jiru mijataa miti. Yeroo hundumaa madaamii cinaatti waan hin argamuu fi mijataa miti jechuudha. Waan tokko kana maaskii kanallee dibadhee yookaan itti fayyadamee nama bira darbu yookaan isaan bira deemuun akka namatti hin tolle isiniyyuu ni beektu. Kanaaf yeroon hojiitti jiru yookiin yeroon isaan bira jiru qoosaa mataa hin naqu jechuudha. Ilaalee haala isaanii ilaalee yeroo isaanitti hin dawwalle yeroo isaanitti hin awwaamni halkanillee irra bakkoorraa kutee ta'a daqiiqaa muraasa waan ta'eef daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 30 haga daqiiqaa 50 fi sa'aatii tokko jidduutti rifeensa kiyyaa wanta waan na fayyadu itti fayyadamee ofirraa miicee gara hojii koo biraattiin darbaa jechuudha. Kanaaf of gattuu haati hin dahinii jedha Oromoon gaafa mammaakuu waan ta'eef ijoollee keenya mana madaamii keessa jirtanii maallaqa keessan bakka hin taanetti waan isin fayyan irratti dhangalaasina ragaa jedha gab jedhaati. Waan isin fayyadu isin hin fayyanne adda baasaa beekaa isiniin jechuu barbaade. Akkumas gabbaa irratti argitanii gara xumuraatti deemaa jira. Ergaan akkas godhee booddee daqiiqaa 10 haga 30 yookiin 40tti yeroo qabaattan sa'aatii 2 sa'aatii 1 irra tursitanis rakkoo hin qabu. Wanti inni miidhuun jiru jechuudha. Garuu akkasittiin ofitti diddibanii hojii hojjechuun nama bira deemuun nama bira darbuun namatti hin tolu. Kanaafuu daqiiqaa murtaa'aa booddee bishaan qulqulluu fi shaampoo itti fayyadamtaniin ofirraa dhiqattanii qibaatii otoo bishaan isaa irraa hin goggogin gara dhumaatti deemee jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii kun feestaalii itti hiitanii wanti nama rakkisu tokko illee hin jiru. Wanta salphaa ta'e baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Feestaalii itti hiitanii ofirra tursanii booddee shinti beetii seenanii ofirraa leqanii bahuudha. Achi keessaa yeroo bahu Abiyyee akka itti namatti tolu, akka itti nama gammachiisu, akka itti lallaafu isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan amma kana miicee bahee jira baay'ee tokko das nama jedha. Kun akkuma argitan wakka jedhee jira. Daawwattoota kee viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Irra deebii chaanaala kana warra haaraa taatan sabiskiraayib gochuu, viidiyoo ishee laayik gochuun irraanfatina. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti lafa jirtanitti fayyaaf nagaan dhabiina. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Bye bye.